Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast akkam jirtan nagaa fayyaa isin jechaadha. Amma dabareen kan oduudhaati. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessifnaa oduu tana kan isin dhageessu an Bayaan Abduu Jaliil. Oduu amma nugee qabna gaazexeessaa Oromiyaa Media Network keessaafu dhiyeenya kanatti kan dhokatee jiraachuusaa OMN dhaaf gama bilbilaatiin himee ture hidhamuunsaa dhagahameetii jira. Bal'inasaa akka ta'anutti simbiraan geenya. Gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo kan keessaafu Haacaaluu Hundeessaa wajjin akkuma interview godheen dhiyeenya kana ammas Oromiyaa Media Network wajjin gama bilbilaatiin gaaffii deebisaa godhetti waa hedduu ibsaa turuun ni yaadatama. Kanarraa kan keen yeroo ammaa maatii isaarraa hidhamuun mirkanaa'eeti jira. BBC'n afaan Oromoo akka maatirraa odeeffatetti qaamoleen uffata poolisii humna addaa Oromiyaa uffatan jimmata naannoo sa'a 6 guyyaa fudhatanii deemuun beekameeti jira jaaniiti jiran. Poolisoota hidhatan lakkoofsaan 5 yookaan 6 ta'an keessaa kanneen siviilii uffatanis turaniiru jaameetii jira maatiin hoggaa dubbatan. Qaamoleen nageenyaa kanneen gara iddoo jireenya isaanii Finfinneetti argamutti dhufuun gaazexeessaa kana qabanii deemuun maatiin ni dubbataniiti jira. Maatiin eessa akka geessanii fi gaafilee garagaraa gaafachuus akkasumas duuka buuf yaalanillee meeshaan nu doorsisuudhaan nutti himuuf hayyamamoo hin taane jaaniiti jiran. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa gaaffii fi deebiin yeroo dhumaatiif OMN waliin taasisee tureen akka wal qabatu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ibsaa yeroo garagaraa kennaa tureen himeetii ture. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa adoolessa 2 guyyaa sirni awwaalcha Haacaaluu Ambootti raawwatame TV irratti bahuun OMN irratti dhiyeessanii galmaaf qopheessan jechuun dubbachuun ni yaadatama. Gaazexeessaan Guyyoo turtii torbaan darbee BBC waliin taasiseen afgaafiin sun aartii Haacaaluu fi sababa bal'aa walitti fidee dhugaa Haacaaluu akka mul'atuuf gahee olaanaa taphatee je'ee yaada jechuun dubbachuunsaa ni yaadatama. Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee Haacaaluu qalmaaf hin qopheessine jechuun isaa dubbachuun ni yaadatama. Abbaan alangaa Haacaaluu fi akkasuma gaaffii fi deebii gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo waliin taasise qaamni shanee jaamu isa doorsisaa jiraachuu bakka ibsu keessaa hutee tamsaasuu himeetii jira. Gaaffii fi deebiin guutuun sa'a 1 fi daqiiqaa 11 kan dheeratu ta'us OMN garuu gaaffii fi deebii kana keessaa muree kan tamsaasee daqiiqaa 47 ta'us abbaan alangaa ibsaa torban darbe keessatti kanneen beeyseetii ture. Addi bilisummaa Oromoo shaneerraa irraa deddeebiin doorsifni ajjechaa irraa gahaa akka tures artistichi dubbatus kan ta'e jaamee keessaa citee hafeera jaan aangoon waajjira abbaa alangaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa shira xaxame kanaan gaazexeessaan Guyyoo Waariyoo kana inumaa guututti mormeeti jira. Garuu Haacaaluun gaaffii fi deebii san keessatti maqaa shanee jaamu gonkumaa hin kaafne jechuudhaan dubbateeti jira. Gaaffii fi deebii citee hafee jaamee miidiyaalee mootummaa irratti tamsaafame irrattis artistichi yoo kana ja'u hin dhagahamu jaaniiti jiran. Gaazexeessota OMN keessaa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa hidhaa akka jirus guyyootan muraasa dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyoota muraasa dura kan dubbatan Daareektarri Oromiyaa Media Network Girmaa Guutamaa erga miidiyichi cufamee gaazexeessitoonni sodaa keessa waan jiraniif bilbila cufachuun dhokatanii akka jiranis himuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan OMN sabaa fi amantaa jidduutti jibbaa labsuun walitti bu'iinsa haasaa ture jechuun himachuun isaa ni yaadatama. Obbo Girmaan garuu kuni dhara ta'uu fi cufamuu OMN ergama siyaasaa qabaachuus himaniiti jiran. Akka waliigalatti haaluma laaltanii agartan kanaan shiraa xaxanii ammas gaazexeessaa kanaas hidhatti darbaniiti jiran. Suuraawwan waxabajjii 27 hanga adoolessa 9 jidduu kaafaman irratti jechuudha hammi bishaan hidha haaromsa duubatti qabamee jiru ol ka'uun sirrii ta'uu Itoophiyaan mirkaneessiteetii jirti. Bal'inootana akka ta'antu simbiraan keenya. Suuraawwan waxabajjii 27 hanga adoolessa 9 jidduu kaafaman irratti hammi bishaanii hidha haaromsaan duubatti qabamee jiru ol ka'uun sirrii ta'uu Itoophiyaan mirkaneessiteetii jirti.
jirti. Olka'iinsi hidhaa kan bara darbee meetirii 525 kan ture bara kana ijaarsa dabalataa hojjetameen meetirii 560 gaheetii jira kan jedhan ministeerri bishaan jallisii fi injiinarjii Dr. Silashii Baqqalaa hanguma olka'iinsi hidhichaa dabalaa deemuun hidhichi bishaan qabataa akka deemus himaniiti jiran. Masriif Sudaan dheekkamsiisee maaliif jennaan dhimma bishaan guutuu irratti biyyoottiin sadan waliif hin galle. Miidiyaan biyyoolessaa Itoophiyaa biyyattiin ifatti hidha kanaa bishaan guutuu eegaluun erga gabaasee booda dogoggora jechuun dhiifama gaafateeti jira. Adeemsa uumamaa ijaarsaa hidhichaa hordofuun bishaan guutamaatii jira malee ta'e ja'amee kan raawwachaa hidhichaa cuftee bishaan guutuu hin eegalle jetteeti jirti Itoophiyaan. Lakkii wayita waqtii gannaa Itoophiyaan waxabajjii hanga fulbaanaa turutti sababa roobaa waqtii gannaa jiruun hammi bishaanii yeroonii fi dabalu humni bishaanii karaa hulaa kanaan bahu hamma bishaanii dhufu caalaa xiqqaata. Kana jechuun bishaan hidhicha duubatti kuufamu eegala jechuudha kan jedhan Dr. Wiilari. Aangoonni Itoophiyaa hamma bishaan hidhicha duubatti kuufamu dabalu yoo barbaadan hulaawwan dabalataa bishaan keessa darbu cufuu danda'u jedhaniiti jiran. Ganna jalqabaa Itoophiyaan bishaan kuubikii meetirii 4.9 qabachuun bishaan hanga hidhichi ol ka'ee ijaarametti akka guutamu gooti. Kuni tarbaayinoota gulantaa dura akka yaalii gootu kan gargaarudha. Jiddugaleessaan lagni mormor waggaatti bishaan kuubikii meetirii 49 qabaas jedhameetu jira. Yeroo bonaa deebi'ee bishaan xiqqoo yoo gadi galu ol ka'iinsi hidhichaa dabalamee ijaaramee waqtii gannaa itti aanus bishaan kuubikii meetira 13.5 ni qabama. Yeroo kanatti hammi bishaanii dabruuf hafuu qabu caalatti to'achuuf ni dandeessisa. Itoophiyaan hidha haaromsaa hanga humni isaa danda'u bishaan kuubikii meetirii 74 guutuuf ganna 4 hanga 7 akka fudhattus himteeti jirti. Yeroo kanatti haroon hidha haaromsaa duubatti uumamu kiiloomeetirii 250 dheerata. Yeroo bonaa hammi bishaanii hidhichaa kuubikii meetirii 49.3 gadi bu'a. Guutumaan guututti sadarkaa ja'amutti fedhii bishaanii isiif laga Naayilii irratti kan hirkate itti Masrii hammi bishaan argattu na jalaa xiqqaateettee yaaddoofti. Hammi bishaan gadi dhiifamuuf hammi bishaanii kan gadi dhiifamuuf dhaabbii akka murtaa'us feeti. Itoophiyaan waqtii bonaa fi wayita gogiinsi uumamu hammi bishaanii hirrachuu waan maluuf hamma bishaanii dhaabbataa ta'e Masriif gadi dhiisuuf walii hin galtu. Wayita xumuramuu hidhi laga mormor Afrikaa keessatti hidha bishaanii elektirikii maddisiisuu isa guddicha ta'a jedhameeti jira. Oromoon hundi hiriira guddaa har'aan tanaa gaggeeffamu diisitti qajeelee akka jiru beekameeti jira. Hiriira kana gabaasuuf nutis akka Oromiyaa International Broadcast haaddureelee barbaachisuun xumurree kallattiin isin biraan goof istiidiyoodhaa seennee jirra. Oduu booda kan isin biraan geenyu taana. Keessaaf jechuudha hiriirri har'aan tanaa diisitti gaggeeffamu seenaa addaa ni galmeessa. Akkasuma rakkoolee biyyattii teenya keessatti ka'aa jiru kanaafis furmaata addaa ni kenna jedhameeti kan eegamu. Keessaaf jechuudha Oromoonni kaleessarraa jalqabaniiti karaalee xayyaaraatii fi karaa garaagaraatiin gara diisii kan imalaa turan. Yeroo ammaa keessatti Oromoonni baay'een ammaan tana tamsaasa kallattiitiin jechuudha nuti sujuudaan isin biraan ga'u teenya. Oromoonni baay'een gara diisitti achi deemanii keessaafuu galma masaraa mootummaa biyyattii duratti kan sagalee isaanii tana dhageessuuf deemanii disgaa akka Oromiyaa International Broadcast tamsaasa kallattii kana achirraa dabru sujuudumaa kan isin biraan geenyu taana. Oromoonni yeroo maqmaaqu nama dhiigaa si obaase aannan obaasii jedha. Aadaa Oromootii fi duudhaalee seenaa Oromoo keessattis Oromoon yeroo kamiyyuu nama dhiiga isa obaase aannan obaasuun beekamti. Sirna federaalizimii akkasuma Itoophiyaan akka hin diigamne sabaa fi sablammoonni gammachuudhaan jaalalaan akka wajjin jiraataniif qabsaawaa kan ture Jawaar Mohaammed hanga osoo mana hidhaatti hin hidhamin Itoophiyaan tun akka hin diigamneef shoora olaanaa taphachaa ture. Haalaanis qabsaawaati ture. Xiinxalaa siyaasaa rogeessa siyaasaa beekamaa kan ta'e Yahyaa Bashir
waan kanarratti waan jee qabaa toora Facebook isaarratti maxxansee mee san isin biraan geenye kan walitti chaanta. Rogeessi siyaasaa beekamaa Yahyaa Bashir akkana jechuudhaan irratti toora Facebook isaanii irratti maxxansanii jiran. Oromoon mana hidhaa jiru hundi Oromummaa isaaf qofaaf yakkamee hidhame. Kan hammeessee mormuus kan garaa bal'atee haqa Oromoo irratti garuu hin araarnes hedduun mana hidhaatii jira. Ati garaa jabeessa gara laafeessa tahii haqa Oromoof onnee keetirraa falmatteeti jirta. Mootummaa Itoophiyaatti Jawaar Mahmadiif Abiyyi yeroo haa kenninu arraba ittiin hin jabaannu jechuurratti waa hilleen qabsoo isaa gariidhaan wal dhabaati akka ture beekamaadha. Jawaar hangamuu mootummaa Abiyyi mormullee hanga gaafaa hidhametti dantaa biyyattii kanaa tiisuu irratti nafxanyoota arraan tana aangoo dhuunfattee caalaa beekumsaa gamnummaa fi gootummaan falmaa akka ture beekamaadha jaaniiti jiran. Waa'een bishaan guutuu hidha Abbayyaa yookiin laga Marmor irrattis ejjennoon inni agarsiisaa ture aragaa guddaadha. Guutuu Jawaar dantaa Oromoo falmuu irratti eenyu waliin waan hin araaramneef maqaa isaa mooraa gamaa keessatti tolee hin beeku. Itoophiyaan osoo biyya eebbifamtuu taate ilma qaalii akkasii kunuunsitee guddifti malee hin heetu ture. Kana irraa Oromoon waan guddaa barata. Itoophiyaa keessatti yakki Oromoo Oromummaa falmachuu qofa. Oromoon yeroo falmattu bifa fadheenuu deemtu yakkamuu jalaa hin baatu. Kun ammoo akka Oromootti hiree tokkitti qabaachuu kaneessaa jechuudhaan rogeessi siyaasaa beekamaan Yahyaa Bashir toora Facebook isaanii irratti maxxansanii jiran. Koronaa vaayirasiif talaalliin abdachiisaan sadarkaa yaalii kilinikaalaa jaamitti ja'amurraa gahan jiraachuun ogeeyyoonni UK fi USA beeksisanii jiran. Bal'ina sanaatis kattaanutti simbiraan geenya. Dhukkubni vaayirasii koronaa talaallii abdachiisaa sadarkaa yaalii kilinikal jaamurra gahuun jiraachuun ogeeyyii UK fi USA beeksisanii jiran. Namoonni fedhii isaaniitiin yaaliin kun irratti gaggeeffamaa jiru. Talaallii kana fudhachuun booda dandeettiin isaanii dhibee qaama isaanii dabaluu abdii isaanii akka horee qorattoonni UK fi USA ibsanii jiran. Dabalataan talaalliin kun miidhaa qaamaa hin malle guddoo kan hin geessifne ta'us himamee jira. Gorsitoonni talaallii adda addaa 23 sadarkaa yaalii namarratti gaggeeffamurraa kan gahan yoo ta'an 140 ammoo sadarkaalee qorannoo kana gadi irratti kan argamanidha. Haa ta'u malee saayinsistoonni tokko tokko namoonni fedhii yaalii kanaaf akka of kennanii qorannoo kana akka saffisan gaafachaa jiran. Talaalliiwwan kun milkaa'ina kan jaaman namootni yaalii kanaan talaalliiwwan kana erga fudhatanii booda koronaa vaayirasiif of saaxilanii yoo qabamu baatanidha. Namoonni amma yaalii kana keessatti akka hirmaatan gaafatamaa jiran keessaa erga talaallii kana fudhatanii booda vaayirasichaan of saaxiluu qabu. Dhaabbileen akka One Day Sonar jaaman biyyoota addunyaa 140 keessatti namoota fedhiin qorannoo kanaaf of kennan 30 argachuuf duulaa akka jiran beekamee jira. Dhaabbileen akka One Day Sonar jaaman biyyoota addunyaa 140 keessatti namoota fedhii isaaniitiin qorannoo kanaaf of kennan nama 30 argachuuf duulaa akka jiran beekamee jira. Toligaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamuu warroottan ammaan tanaa kallattiidhaan nu daawwachaa jirtan martii keessanuu jechuudha. Oduuleen teenya tanarraaf qabnu kana ture hanga ammatti kallattiin sujuudaan kan isin biraan gahaa jiru stuudiyoo teenya tan damee Kaayiroo OIB irraa kallattiin isin biraan gahaa jiru kana ture. Warri hangi takka oduuleen walitti fufunaannee arganne kana ture. Garuu amma gaa akkuma reefuun tana oduurratti ibsinee turretti sujuudumaan tamsaasa kallattii hiriira guddicha Washington DC irraa yookiin DC irraa tamsaasa kallattii biyya Ameerikaa DC irraa dabrutti kan waliin achi tarkaanfannu taana ammaan tanagaa osoo stuudiyoo keessaa hin beekni sujuudaan gaa gara hiriirasni achi isin dabarsina angara kiyyaan gaa isinitti dhaammadheetiin jira yeroo biraa walitti chaana. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.